Akkaan sammuu namaa cimsu dawaa akkaan faxinummaa yookaan gartee fahamii yookaan hifzii saayinsiis haa ta'u barnoota amantiitiis haa ta'u akka gaariitti ilma namaa fayyaduu jeeti saayibni kiyya tokko gartee sadaqaa jaariyaa haa ta'u onlaayina keetirraan ummataan naaf gahi jee inni warra dirree dhawaati maqaa isaallee ammaan tana maqaa isaallee naaf hin ayyamne dawuma isaa kanaan isaaf gartee dabarsuu barbaade maal jee ummataan gahi naan jee gahi dawaa akkaan sammuu namaatiif gaariiti jee keessattuu warra waa xiinxalee waa dubbisee waa haffasuuf akkuma beekamu gartee libaan zakar taakka jeega waan inni dhaame sukkar nabaat lama jee sukkar makeenya kan ammaas sadii jee zanjabiil afur maaltu raafe damma jishanii waa shanan kana akka inni dhaamsa dabarfatetti waa shanan kana walit daakee ilmi namaa ganama subii fal'aana bunaa lama garaa agabuutti yoo fayyadame hayyama rabbiitiin sammuun isaa waan qabde gadin dhiiftuu sammuun isaa cimteeti rabbiin gartee dandeettii ajaa'ibaa sababa dawaa kanaatiin kannaafi kaja'u gartee dawaan kun paarfektii waan gartee itti dalagaa warra ture irraa baree innis kanaafuu dhaamsa kana dabarsinaan jee isinis gaanis dhaamsaa dabarsee fi isinis dhaamsa kana gartee wal bira daddabarsa histiinumaa isinin gootu jannee jirraasi ergaa dabarsa ergaa namni gartee nama hedduudha kama keessattuu jimaan qaalee jira nama hedduudha warri jimaa maallaqa fitu jiru ijoolleen keessattuu tamaariin barattoonni keenya maallaqa hedduu fitu jiran jimatti akkasumas gartee warrummaan silaa naggaduu jimaan itti qaalee jira amma kanaafuu jimaa ka qaaleessuus karaa yesuus rabbuma qaalee jira amma yeroo ammaa kanatti kun immaa wanni immaa haasawame kun waan ati araada hundarraa usuusi adda addaa iddoo garteen fayyadamne sammuun ta'e bakka akka ajaa'ibaatti siif fudhattu waan taateef kanaafuu sheer godhaati wal biraan gaa abboleeyyan.